raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuu godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoo dhugoma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Baara fayyaa nageenyi sanbadaadhaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu ashamaa kan nagaan sanfuudheef turtiin keessan sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kamisa fulbaana bultii 14 bara 2021 waliin haa ta'uuf kan isin hawwatu ana xiiqii dhugaasaati. Sagantaa keenya guyyaa irraatiin ammoo dhimma yeroo Oromoof Oromiyaa addatti tarkaanfiilee boonsoo waraan bilisummaa Oromoo woobootiin kibba Oromiyaa konyaa Gujii ba'aa keessatti dhiyeenya kana fudhatamaa jiranii fi shira mootonni koloneeffattoonni Habashaa darbaniif kan maalleen hawaasa Oromoo Booranaa fi saboota ollaa hawaasa Oromoo horsiifatee bulaa Oromoo Booranaa qubatan gidduutti xaxamaa ture fulbaan bultii 11 bara 2021 miseensota warraan bilisummaa Oromoo konyaa Gujii ba'aatiin furamuu irratti marii bal'aa itti aanaa ajajaa warraan bilisummaa Oromoo konyaa Gujii ba'aa Jaalwaaqomsaa guutuu waliin tolfannetu sagantaa kana keessatti isiniif dhiyaata. Anis marroo lammeessituuf anaa dhufu isiniin jechaatuma muuziqaa ce'umsaa kana booda suridumaan gara marii itti aanaa ajajaa warraan bilisummaa Oromoo konyaa Gujii ba'aa Jaalwaaqomsaa guutuu waliin tolfanneetti taakkinaa itti dhiyaadhaa. Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo konyaa Gujii ba'aa keessa sossoo'u tarkaanfiilee hedduu fudhataa jira. Tarkaanfii sana kanaaf sanaa jechuun dandeenyu ammoo hojii boonsaa tokko kan miseensonni waraana bilisummaa Oromoo konyaa Gujii ba'aa keessa sossoo'an ijoolleen ajaja keessan jala jiran fudhatan tokkoon sanirraa isin odeeffatuuf jedhe. Innis maali yeroo dheeraa fi mootonni koloneeffattoota Habashaa darbaniif kan jirullee yeroo Oromoon jabaatee jedhu saba ollaa walib buusee Oromoollee walib buusee akkasi dadhabsiise irraan ammoo waraanni bilisummaa Oromoo boon hagayya bultii 30 jalqabanii shira guddaa warri PP dalagaa turan san irra aanee hawaasa Oromoo horsiifatee bulaa ka gara Booranaa fi ka gara Somaalee san jirullee walif fidee mariisisee nagaa buusuu viidiyoo isaa agarra dhiyeenya kana. Kun hawaasa Oromoof bu'aatamii qabdi qabsoo bilisummaa Oromoof bu'aatamii qabdi keessumaa bobba'aa amma itti jirtan kana milkeessuu bu'aatamii qabdi diinammoo sammaaliif yeroo kana dalagee irraa nuu himi. Qabsoon kun yeroo qabsoo didda gabrummaarraa gara qabsoo xumura gabrummaa kana ce'u sadarkaan ammoo xumuraarra jiru kanatti milkuma ajaa'ibaarra jira. Qabsoo kana uummanni Oromoo dhaloonni qubee kun qaroomina guddaadhaan geggeessaa jiru qaroomina guddaadhaan hoogganaa jiru. Kanaafuu qaroomina kana keessa maalii fi diina keeti fibra keeti akkuma mammaakti jedhamu kana kaansumaalee fi kan Oromoo Booranaa kana qofa yoo sun ta'in waliigalteen TPLF fi waliigalteen ABO kan as dura geggeeffame ani akka qarmaa guddootti ilaalaa Oromoon yeroo inni gama dippiloomaasiitiin qaroomina guddaa qaroomina milkaa'ee barana jedheen akkasiin fudhadhaa akka nama tokkootitti maalii fi waan tokko qaroominaan irraa aantee yeroo ittiin ce'uuf yeroo bitachuudhaaf yeroon isiin si dirqisiisullee ni jira. Qofa mootummaa qaroominaan irraa aanuun hedduu nama gargaara. Ati waliin galuun kennaa dhaaba kennaa baay'ee qaroomina guddaa hayyoota Oromootiif qaroomina guddaa dhaaba kennaati jedhee ilaala. Yeroo keessatti qaroomne bara keessatti qaroomne irraannee itti karaa dippiloomaasii jabaannee injifannee jechuun danda'a. Kana qofaa miti injifannooleen akka waraana bilisummaa Oromootitti akka hayyoota Oromootitti akkasumas immoo akka uummata Oromoo bal'aatitti qaroomina guddaa jira. Qaroominni kun keessattuu siyaasan qaroomina gaafata. Kanaafuu maal ta'e as durayyuu
warra Oromoo Garriitii fi Oromoo Booranaa Oromoo Gujii kanaa walitti buusaa turanii kanayyuu awwaala injifannoon barnuuti gudunfannee bira dabrine kaamaachi nurra deebiti jennee yaanne tokkaara tokkummaa Oromooti Oromoo tokkoomsineerra kan injifannoo gudunfannee bira dabrine awwaala gaafa Oromiyaa kana ol seennu Oromoo Booranaatiif Oromoo Gujii kana ka nyaatu waggaa dheeraa waliin naqee akkasitti faayidaa keessa barbaada umrii ittiin dheereffataa ture walitti illee waliin maknee dhiiga tokko filame tokko kasaan duroo addaan cabsanii iddoo taa'anii dammaaf dhadhaa isaanii irraa nyaatan kaan waliin naqee waliin maknee qaawa san cumne kana qofa murtii kallattiilee gara garaallee Oromoon walirraa fagaatan Oromoo gara bahaatan Karrayyuu faaniyyuu Itoophiyaa Karrayyuu faa kan wal dhabaa turan yeroo gabaabduu keessatti ofuma keessatti dhaddacha fiititti gaaddisa ofiititti walii galanii adoo miidiyaa tokko irratti gadi hin bahin xumuratanii tokkummaa fiititti deebanii yeroo ammaa kana tokkummaan qulqulluu Oromaatii fi waraanni bilisummaa Oromoo jallaa keessa ta'e akka uummata Oromootittu tokkummaa guddaa jira tokkummaa magaalaa gahu jira injifannoo kana gudunfannee bira dabrinee jirre yaanna nu tokkoomuu qofaa miti immoo tokkummaa olloolee illee barbaadna jechuudha. Qabsoon kun waan akkasii barbaadaa jechuudha. Tokkummaa siyaasaa, tokkummaa ollaa kana barbaadaa jechuudha. Sagantaa siyaasaa kennarra jira, irratti hojjetaa jirra, dippilmaasii olloomaa diriirsaa jirra, dippilmaasii siyaasaa diriirsaa jirra. Akkuma hayyoonni keenya biyya alaa kana keessatti rafanii bulle, qabsoo kanaaf rafanii bulle, nutis qabsoo dirree Oromiyaa kanarratti Oromiyaa keessa godhaa jiru kana keessatti olloolee Oromiyaa kana akkasumas immoo saba sallammii Oromiyaa keessa jirtu kaartaan isiitu Oromiyaa keessa jiru haala gaariidhaan qabachuudhaan dippilmaasii gaariidhaan waliin hojjechuudhaan waliin hojjetaa jirra. Kanaafuu Sumaalee kanallee akkuma Oromoo waliin naqaa ture naaf tarsiimoo kenna diinni waggaa dheeraa waliin naquudhaan nu keessatti harka naqachuudhaan waliin naqaa ture waliin nyaachisaa ture gara iddisa nyoomalleeni ilmaan kushiti nuti ilmaan abbaa tokkooti wal dhabuyyuu malee diina keenya waliin naqe diinni nu diina isaanillee diina kun beekamaadha. Kanaafuu kanatti fayyuu bara xumuraa kana keessatti wal dhabbiin tokko yoo uumame wal dhabbiin siraa hin uumamu jedha yoo uumame marraa bishaan walitti bu'aa uummanni keenya yeroo inni marraa bishaan walitti bu'uule shaffeessan jannee dhaqqabne jaarsi biyyaa walitti kenne akka kalee aadaa uummata Oromootitti walitti illee walitti araarsinee walitti nagaa buunee deebisanii hayaa hora bishaan marraa bishaan akkasaan waliin dheedan akkasaan waliin jiraatan akkasitti diriirsaa jirra. Kanaafuu kana qofaa miti as dura iyyuu akkasii godhaa turan yoon irraa warra haga tokko warra lukkeelee nyaata akkasumaalee keessaa jaaranii Oromoo Booranaa sana ganda hadheessaa loon irraa fuudhanii turan kana biraa yoo dogoggoruu baadhee gaafas iyyuu dippilmaasii diriirsinee horii kaallee eegii warree sanirraa bu'uun booda dippilmaasii diriirsee jaarsatti ergine akka isaan dhufanii kan hubatan haala hundayyuu hubachiinee dhugaadhaa warra ergamtoota mootummaatitti gareeseen horii kana buusanii dooniin naquufi kana godhe malee hojii adda bilisummaa Oromooti miti yookaan hojii uummata Oromooti miti jettee isitti akkasitti walii galle amma kan dhiyoo sanaa walitti buusuuf yaalamallee gabaabumatti kan cabsine jechuudha. Gabaabumatti akka gaafa calanqaa of booda deebinee jechuudha. Baanii fi dippilmaasiidhaan keessattuu siyaasa adda bilisummaa Oromootiin hoogganamu kan woboon geggeeffamaa jiru kana saba sallameen nu keessa jiranuufi warroonni ollaa keenya jiran ollaa Oromiyaa jiran hundinuu hubatanii jiranii jechuudha. Maaliif siyaasa dhugaa akka ta'e siyaasa haqaa akka ta'e hubatanii jiranii shira immoo mootummaa nubiisi isaanitti isaantu iyyuu akka shira dhatanii rakkoo sana akka dhukkuba naqarsaa kaan akka karaa tokko nyaataa karaa tokko isaan nyaatan hubatanii jiran jechuudha. Kanaaf akkasitti bilisnee hedduu milkoonni immoo yeroo immoo qabsoo xumuraa kun kana qofaa miti hedduu lakkoofne keessaan baanu. Amma garri walitti Oromoo Booranaatiif garri walitti raabsinee jirra. Oromoo Gujiitiif Oromoo garri walitti raabsinee jirra. Haala gaariin dippilmaasii gaariin nagaa gaariin uummanni illee bifa gaariidhaan waliin bishanitti waliin sigataa jiraati. Kanaafuu warra dura akkasii kakatee sababa nyaata walitti naquun nuti Oromoo nuti jedhanii Oromummaa mormatanii jallee Oromummaa keessaa osoo danda'an baay'inniyyuu of baasaa turaniyyuu walitti deebinee gaaddisa tokko jalatti walitti dhiyaatanii walitti tiffataa jiranii walii warfataa jiranii walii dhugaa jiranii walii nyaataa jiranii
waliin jireenya ofii gaggeeffataa jiranii. Ammoo tarkaanfilee boonsoo dhiyeenya kana miseensota waraana bilisummaa Oromoon fudhatamaa jirurraati dubban tarkaanfii sagaa guutuu dubbatuu hin dandeenyu ammaaf kanuma konyaa Gujii baatti xiyyeeffannaa. Kaleessa galgala fulbaana bultii 13/2021 magaalaa Nageellee Booranaa naannoo lafa gabaa loonii jedhamu tokkotti tarkaanfii boonsaa miseensonni waraana bilisummaa Oromoo naannoo san socho'an Cifraan Soddonbooroo fudhatuutu himame sun magaaluma Nageellee Booranaati jechuudha. Dabalataanis immoo magaalaa Nageellee Booranaa ganda duwwaa 3 keessatti tarkaanfiin wal fakkaataan fudhatameera. Qabeenyi nyaaphaa barbadaa'eera. Qabeenya kana muka barbadeessan akka bakka dhibiidhaa fuudhanii hawaasaaf qooduu waan hin dandeenyeef akka barbadeessan miidiyaaf ibsa kennaniiru. Ajajoonni Cifraan Soddonbooroodha. Kan biraanii qabeenya hawaasaa kan nyaaphii galfataa turellee iddoo hedduutti miseensonni Cifraan Soddonbooroodhaa irraati dhuunfatanii hawaasaaf deebisanii yeroo isaan qoodantu mul'ata. Mee waan kanarraa waan gaggabaabaa nuu kaasiitii gara qabxiitti nutti dabarraa Jaalwaaqomsa. Ajaa'iba maaltu nyaanni keenya lukkeeluma nama Oromoo irraa dhalatan kana bara gabrummaata jaarraa tokko kaholii kana keessatti Oromoo ijaaraa. Kanaafuu kan iyyuu hundee isaanii buqqisuudhaaf hundaan isaanii lafa guddaa uummatarraa fudhatanii lafa guddaa uummatarraa kaasanii uummatarraa buqqisanii irratti oomishataa turan hordofee tikumaan irra ga'ee midhaan kan yeroo isaan haamamee calleeffamee gara gumbiinsi isaan galu kaan hordofee dhaqqabee harka qabee midhaan kan irraa fuudhee waraanni keenya Cifraan Soddonbooroo kallattumaan gara uummataatti uummata bal'aa duratti uummata raabsee kun injifannoo ajaa'ibaati. Kana qofaa miti kanumatti aamsee ammallee magaalaa Nageellee keessatti hoteela nyaataa hoteela guddaa kan isaan itti deddeebi'an kan itti irraa nyaatanii dhugan achitti isaan yeroo Oromoo duulanii Oromoo ajjeesanii wanni godhan itti deebisanii achitti ragada garaagaraa geggeessan. Kanallee hordofee irra gahee barbadeesseera. Kan qophii osoo hin taane magaalaa Nageellee kana boolla keessa jirti mootummaa boollaati. Boolla galan malee guyyaa falkalle waraana bilisummaa Oromoo bakka yaade oodaa bakka yaade tarkaanfii fudhata. Nageellee iyyuu bari harka keenya jirti. Warri boolla keessa jira malee boolla san keessatti hin finne malee Nageellee to'annee jirra jechuudha. Nageellee akka kenna jirti. Magaalaan guddina konyaa Gujii baa to'annee waraana bilisummaa Oromoo jala jirti. Akkasitti Oromooleen quba qabaatuu qaba. Maaliif halkan guyyaa keessa yaa'aa jirra. Tarkaanfii barbaachisne keessa fudhataa jirra. Waan fene keessa fudhataa jirra. Lukkeewwan diinagdee keessa bifa tokko isaanaan bifa lolaa'u isaanaan akkasitti lollee hundarraa mirkaawaa jirra. Boolla mataa ol kuufatanii waan ofirraa qolatan malee wanni isaan godhanii danda'u tokkoyyuu hin jiru. Magaalaan Nageellee amma yeroo ammaa kana harka keenya jirti akkasitti quba qabaatamuu qabaa jechuudha. Magaalaa Raqalloo keessatti tarkaanfii boonsaan tokko kaleessa wooboon fudhatamuu fi isaan booda immoo warrummaanuu wareertee wal aleeluutti himama. Sanirraa waa xiqqoo nutti himtee Jaalwaaqomsa. Magaalaa guddittii aanaa Goorodoodhaa Raqalloo qofa osoo hin ta'in Waadaraa dabalatee injifannooleen nuti ji'a tokko as keessa galmeessinee guddoon gandooleen baadiyyaa konyaa Gujii bahaa jala jiran hundi walumaa galatti baddaaf gammoojjii osoo hin jedhin harka waraana bilisummaa Oromoo jiranii magaalaaleen xixiqqaan gandaleerra jiran hundi waraana bilisummaa Oromootti keessa socho'aa jira. Waraana bilisummaa Oromootti bulchaa jira. Amma nyaati magaalaa Nageellee boollakee jira. Aanaa Goorodoolaa boollakee jira. Waadara boollakee jira. Adoola boollakee jira. Aanuma qofarra jira jechuudha. Aanumaa fi godina qofarra jira. Lolli kennalleen godinaa fi aanarra deebinyee jira jechuudha. Akkasumas immoo aanaaf aanaa addaan kutuudhaaf lolaa jirra. Godinaa fi godina addaan kutuudhaaf lolaa jirra. Lolli keenya asirra deebi'ee jira jechuudha. Wanni achi gadi harka keenya jirti. Kanaaf injifannoon dhiyoo tana galmaa'ee akkuma sidhaan isin kaachanii magaalaa Raqalloo qofa osoo hin ta'in guyyaa achiin duraa aanaa Goorodoolaa ganda deddeequutitti lukkeewwan nyaaphaa warra milishaatii fi humna addaa jedhamu magaalaa deddeequ ganda yookaan mada dunuuri jedhamu kanatti achi galtee jirtu qawwee gara dhibbaatii olitti laakkamu achi galtee jirtu. Halkan itti barsee waraana bilisummaa Oromoo dhukaasa tokkoon ala kun baqatanii kun immoo harka laatanii nama 20 boojee qawwee 10 shuggutii 2 irraa hiikkatee
diiramayyuu nageellee fi harkalloo irraa itti humna birmattuu itti birmattellee guyyaa itti aanu immoo lola marsa sadii walitti deebi'anii injifannoo ajaa'ibaa irraa galmeesse of duuba kaan nageellee galchee boolla nageelleetti galchee kaan harkalloo galchee jechuudha kun hundarraa qabatamaati. Guljuma kana immoo gula faana harkisee magaalaa harkalloo itti harkalloo irra banee sa'aatii 9 bakka sa'aatii 12 tola deemaa ture. Lola kana keessatti akka dansaa irraa milkoomne buufata poolisaatii fi moonaa isii kan boolla isii itti galchullee itti marsee waraana bilisummaa Oromoo kallattii sadiin lolaa ture. Injifannoo ajaa'ibaa irraa galmeesse akkuma qaroomina riphee lolaatitti yeroo isiin warri birmannaa gara biraarra nageellee dhufanu isaan walitti dhiisee waraana bilisummaa Oromoo jidduu ga'ee warri kutanii wal barbadeessaa turanii jechuudha. Lolaa irra guddina kanaan kunillee kookkareessaa waan ta'eef akkasii wal shikkumni godhaa turanii. Ergasii as immoo kiiloomeetira tokkollee magaalaarra baatee wanni jirtuuti boolla fi keessatti deebitee boolla jirti. Akka hojii keenyaa kanatti wanni beekamuu qabu uummanni Oromoo kan biyya alaatti kan biyya keessaa beekuu qabu boolla jiraa jechuudha. Amma mootummaa boolla galaa turuu boolluma galanii boolla kee jiranii lolli amma nuti geggeessaa jiru boolla kana akkam baanee yookaan achitti biyyeetti raru yookaan harka kennachiisuuf achi keessa baasuu irratti lola geggeessaa jirra. Injifannoo ajaa'ibaatitti galmaawaa jira jechuudha. Ji'oota murtaa'een booda guutumaan guututti konyaan kun harka keenya seena jennee abdii qabnaa. Bakka tarkaanfiin waraana bilisummaa Oromootti fudhatame gara Gooroo Doolaa kanatti maatii qabsaa'otaati jedhamuudhaan mucaan tokkolleen bifa suukanneessaa ta'een akkuma konyaa Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti Amaanu'eeliin itti ajjeesan sanatti hawaasa baasanii ajjeesanii mucaa kanas immoo akka isaan ajjeesan obboleessa keetu miseensa waraana bilisummaa Oromooti abbaan keelleen wooboodha jechuudhaan ajjeesanii jedhu isa sana wooboon quba qabaa yookaan ammoo tarkaanfiin dhimma sana irratti fudhatame maaltu jira irratti yaada kennuu qoodda. Hijoon keenya garuu amma kanatti taansuudhaan egaa erga labsii maqaa gootota Oromoodhaa darbanii labsattanii bobbaa eegaltanii kallattii hundaan Oromoon bobbaa gaariidha bobbaa boonsaatti jira. Ammoo galmi keessan Finfinnee akka ta'udha kan yeroo ibsuun laatamallee dhageenye. Kanaaf mee bobbaa ammaa kanatti agam tokkodha milkooftanii isattaanutti ce'uuf qophii attamiidha qabdanii eessatti xumurama galmi qabsoo bilisummaa Oromoodhaa maaliif aarsaa baasaa turtan arrallee aarsaa baasaa jirtu? Ajaa'iba kan xiqqaara nagaa qabatti deebisuudhaaf jaalmurataa jennaanuutiin inni miseensa waraana bilisummaa Oromoo ture. As dura waggaa barangeddaa inni qabsootee jira mucaa isaa nama nagaati. Qe'umam fuudhee qe'ee jira. Yeroo tarkaanfiin lukkeewwan diinaa kanarratti yookaan humna addaa kanarratti fudhatamu warra lukkeewwan diinaa kan geessan akkuma aadaa safuu Oromoo ollaan itti bahee yeroo nama kana awwaalu boolla nama kana itti gatan qotee isaa keessaa bahaa jiru. Askeessanii jechuudha miidhaa isaatiin uumamaa waan qilleessa biraan qabu akkasitti ajjeessanii jechuudha. Eegatti miilana obboleessa isaatu ala jira jechuudhaan abbaa xiqqaa jechuudha. Abbaa xiqqaa nama sanii maqaa isaa hin qabadhuuti garatti garagannaaleeti addaan fagoo jirraa maqaa gammaa hordofnee fudhannee nama kanallee abbaa xiqqaa isaa abbaa keessu ala jira jechuudhaan abbaan isaa immoo milishaa kee jira. Kan abbaan milishaa kee jiru kan abbaa xiqqaan isaa waraana keenya keessa jiru. Ajjeesanii jechuudha. Maanii fi maatii tokko keessa yeroo lama itti deebanii ajjeesuu isaaniiti akkasitti itti baasanii wanni godhanii ajjeesanii silaa diina keenyarraa wanni eegannu hin jirtu kun hojuma diinaati. Gochaalee suukaneessaa kanaa oliyyuu raawwataa turanii gudeedda garaagaraa geggeessaa turanii gocha yeroo akkamii kiyyee uummata Oromooti irratti raawwatanii deemee godhaa turanii. Kanaafuu kanatti geggeeffamaa jira jechuudha. Waan dandanii jiru. Daldalitti kana godhaa jiru. Isa kaaniin immoo waraana bilisummaa Oromoo duraanuu erga bu'uureessaa eegalee gaaddisa tokko jala ijaaramee dhaaba tokkoon hoogganamaa. Kanaafuu fiingee tokkoon socho'aa jechuudha. Fiingee tokkoon socho'aa. Haa ta'uuti duula maqaa baafatee gara dhiyaatitti maqaa duula Argasaa Obiitiin akkasumas kibba kana maqaa duula Elmatuutiin moggaafamee akka guutuu Oromiyaatitti geggeeffamaa ture. Hedduu irraa milkoonee diinni kennamoo hedduutti rifatee nulleen hedduu irraa milkoonee jechuudha. Kanaaf lafoota hangafa simbira kana konyaa kun harki caaluyyuu maqaa duula kanaatiin
kan to'atamanii jechuudha. Maqaa duula kanaatiin kan to'atamanii warri deeggartoota diinillee yeroo isaan itti hamilee fi abdii fixatanii cabanii jechuudha. Kanaafuu hedduutti milkoonne uummanni Oromooleen injifannoo kanaan kan mataa inni tol qabate kaan inni isitti aanuu fi hangame abdii qabdu gama keenyaan abdii qabna. Gaafa akkana qabsoon kun qonnaalee hedduu magaalaalee hedduu dhuunfatee as ba'ee kun kitila laan jirre kanaayyuu gaafa nurrallaseeyyuu kan waraana bilisummaa Oromoo inni Oromiyaatii fi kibboo qonnaa biyyi baaka keessa socho'u humna xiqqaadhaan dishiqaa warra afaan keessa dhawaa turre kanuma qalbii uummata Oromoo kan biyya alaatiif kan keessa qara hawwanne kudhanirraa kumatamaa ture ergas immoo itti ruman leenjisa kumaata kumi kitin lulaa jirra amma immoo Oromiyaa keessatti immoo dhalee leenjii hedduu ganne hedduutti leenjisaa jirra hedduutti milkaa'aa jirra gaafa makalaakaan jiru iyyuu warri makalaakaa waliin humna jabduu hin qabne isaan jedhan sanyiyyuu shanirratti irratti leenjisaa turre jechuudha. Kun dandeettii fi ogummaa hamsee dambooba gaarii waraana bilisummaa Oromoo irreef gaachana uummata Oromoo ta'e qabuudhaan kan injifannoo kun galma danfaaf dadhabbii itti daganii wareegama qaqqaalii itti kafalanii injifannoo kana fidanii kanaafuu sichi injifannoon kun nuti kibba kanarraa Sidaaloo dabalatee gara hawaasaatitti hawaasarraa Shaashamanneedhaan Shaashamanneen immoo gara Finfinneetti imalaa jirra jechuudha. Gara imalaa jirra bifa barbaachisiin ammayii naannolee seenee jiru kan dhahuun barbaade qabna. Kanaaf akkasuma immoo waraana bilisummaa Oromoo kan baha Oromiyaarra jiran imalli isaanii gara Finfinneetti jechuudha. Kan lixa jiran imalli isaanii gara Finfinneetti jechuudha. Kan kaaba jiran imalli isaanii gara Finfinneetti jechuudha. Finfinneerra wali dhumna. Dhaadannoon kana jedhaa turre nuti walqunnamtii jira. Kanaafuu waraana bilisummaa Oromoo yookaan bilisummaa Oromoo waan dhaadannoo jettu takka hojii gochuu dhabdeen beektuuti. Kanaafuu galmi keenya Finfinneetti walsirrinnaa jechuudha. Finfinnee walitti Finfinnee ammayyuu itti argisiisa. Lagataafuu lagataafi cufayyuu lolaa jirra. Salaalee lolaa jirra. Kibba kaabaan itti marsinee jirra. Magaaluma Finfinneetti iyyuu keessa oolaa jirra. Keessa lolaa jirra. Keessa hojii garaagaraa geggeessaa jirra. Kanaafuu galmi keenya kana fakkaataa jechuun barbaada. Kaan immoo akka wanti kan namatti barbaadu uummata Oromoo waan itti daddarbanii ijaaraa baatan waan itti daddarbanii utubaa baatan iddoo guddaa gahee jiraati. Haala garaagaraa kan yeroo kana ifannoo kana akka mudannoo as biratti wanni hubatamuu qabu yeroo injifannoon uummanni Oromoo lolachuu dhabee iddoo kun lolataa ture. Lola qofaa miti loleef injifataa ture. Injifannootti immoo goolaba hanqate yeroo injifannoo akkanaatiin dhuftu of duuba deegaa turte jechuudha. Maaliif waan garaagaraatiin injifannooleetti xiqqoon of dagachuudhaan injifannoo waraabessa afaansi deegaa turte. Kun kan taane uummanni Oromoo keessaa falaan harka ol qabate injifannoo galmaa'eedhaan tiffate kan xumuraatiin jechuun dirqama Oromummaa hundaati. Kanaafuu kanallee akkasitti Oromoo hundi dammaqinaan injifannoo galmaa'e kana eeggatuu qaba. Kaan immoo qaabuu uumamuu qabu. Qaabi dhaloota qabsoo kana bara abdii uumaatu hin jirre fidee dhaloota kufee kana kenne jidduu sansalata walitti hidhutti jira. Inni kun maaliifi ani nama ofii waan jedhe inni immoo narraa dhalate dhaloonni kufee nama na caasaan dhalatee jedhe waliin nu keessa waan ta'eef jecha kana waan qabnuuf oololli nyaafaa yeroo kana injifannoo kana guddoo deebisuudhaaf waan garaagaraatti fayyadamaa jira. Kan aadaa gurratti kennine warri qabsoo kanas dadhabaa bahanillee warri qabsoo kanas dadhabaa bahan warri umuriitti fitataa turan maaliif gaafa dadhabbii isaanii yeroo gommaa isaanii bahanillee uummata Oromoo biraan fuulee badhaasa bilaa qabu jechuudha. Kana wallaalanii yeroon toorarraa baramu mul'ataa jira. Maaliif osoo du'aniyyuu egeraan isaa faarfamaa jiraata. Uummata Oromoo keessan hafuura baafataa jiraatu. Kana dagatanii seenaa xuraawaa ofirra galmeessaa jiranii. Kanaafuu warroonni akkanaa kunilleen warri karaa dabaree qabsoon kun harkaa baatee dhaloota gubbaa dabarse kunilleen waan kana ofii haa ilaalaniiti. Qabsoon kun gara kamiin shaffisee galma gadi kaasanii kan inni itti dadhabee umuriitti fixate yoo rukute
wanti barbaadamu yukkaana wanni inni itti dadhabee ofitti dhabee yukkaana waan ta'eef waan anaan akkas ta'etu malee wanni jedhamu kun akkuma waan garaagaraatiin qaroomne amma irra aanaa jiru kana gara yaadaa kanallee hin qaroomne waan woloo qofaan waan Oromiyaaf Oromoo qofaan galma galii keenyaatitti adeemu jedheen naamadhaa hangama kiyyaan fixadhee ulfaata hoyyama. Ayyeegaa bareedaadha. Gaaffiileen hawaasa Oromoo keessaa ka'uun hedduunsaa waraana bilisummaa Oromoo bootiin deebi'aadhuma deemaadha jira. Miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo hawaasni Oromoo bal'aanis amma kan inni gurraa qabu ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo kun hooggantoota Oromooti warra bor Oromoof Oromiyaallee bulchaniidha kan isaan jedhanii yeroo garaagaraatti egaa Oromoon qabsaa'uu hin dhibne qabsaa'ee immoo jalaan beetu qabsoonsaa kun gufata kan gufachiisa immoo shirri nyaaphaa akkuma jirtu ta'e warruma isa keessaa dhalataniin itti qabsoon kun gufata Oromoo gabrummaamtutti deemtu bilisoomtee ka jedhee Oromoo qabsoorraa galchee teessisu Oromoodhuma. Impaayera Itoophiyaa hin dimokiraatofne addunyaarraa impaayera dimokiraatoftee hin beekne anaayyuudha impaayera dimokiraatessinaa akka jedhee hawaasa burjaajessulleen Oromoodha. Egaa ammas deemnee bakka san geenyee waa bixxilamee deebi'ee galma qabsoo bilisummaa Oromoo kana akka hin gufachiifnee fi osoo nuffin arras irra deebinee dubbanna. Galmi qabsoo bilisummaa Oromoo kamaayessaa kan ayyoonniif gootonni Oromoo qaqqaaliin aarsaa itti baasaa turanii arras itti baasaa jiran kan isin aarsaa lubbuuf qaamaa itti baasaa jirtan kuni impaayera Itoophiyaa dimokiraatessuu moo biyya Oromiyaa wala boomsuuf jaalwaaqomsa. Kanarratti dursa waraana bilisummaa Oromoo kan kibbaa kaaba dhiyaabarii jiran kan giddugala jiran gammoojjilee baddaalee Oromiyaa hunda keessa kan socho'aa jiran galateeffachuun barbaada hedduun galateeffadhaa jechuudha siin duratti galateeffataa ture. Maaliif jennaan waraana bilisummaa Oromoo of dura seenaadhaan kan ta'e yeroo lama ofii xiyyaa kan beeku yeroo lama marsa afurii sarbiinsa siyaasaarraa kan hambise waraana bilisummaa Oromoo jechuudha damee dantaa waraanaati jechuudha. Wooboo dirree qabatamaa lolaa jiru sanii jechuudha. Gaafa wal qoqqoodiinsa kamaal galchuu diina keessaa bahee achi dhaabatti harka kennatee komboota qoqqoodiinsa garaagaraa abaa'oo fulaa afuritti qoqqoodee dhaaba kanattuu shabii raawwatee jechuudha. Gaafa leencumalleen gama siyaasaatiif deebinee siyaasa waraana bilisummaa Oromoo ni dudute jechuudha. Isa kaleessaa kan hundi kennayyuu beeknu kan beekunillee beeku kan kaleessaa gaafa waliigaltee Daawud Ibsaa fa'aa waliin mallatteessanii Finfinnee seenaa kan yeroo xiqqoo omboota torban lamaan booda waraana bilisummaa Oromoo qabu hiikkatuu qaba yeroo jedhametti waraana bilisummaa Oromoo sharafiinsa siyaasaa sagantaa siyaasaa bilisummaa Oromoo diduudhaan qawwee ofii kaasee gaara ba'e muuxannoolee as dura uummanni Oromoo waan beekuuf namoonni garii moquun irraa micciirratanii jechuudha. Waraana kanaamuma warri kun dhabamsiisa jedhanii moquun irraa micciirratanii jechuudha. Warri gareen ayyaanallettoonni Oromoo bilisoomtee jedhanii yeroo sanii sheexanaa sheexanittiin konkolaataadhaan motoraan nu baatanii nuun fiigaa turani. Ilmayyuu achi fiiganii gara hojiisaa saqaleessanii diina isaanii itti bobba'anii jechuudha. Kana hunda jala dhaabatee waraana bilisummaa Oromoo sagantaa siyaasa bilisummaa Oromoo wareegama dhalatti sharafu jedhee gammoojjii keessatti ofittise habbaaree gara giddu galaatitti fidee sadarkaa amma injifannoolee gurguddoon galmaawanii xumura nageesse kana waraana bilisummaa Oromootti itti fidee jechuudha. Kanaaf waraana bilisummaa Oromoo eessayyuu kan jiran galateeffachuu kan aduu sana jechuudha. Gorni sharafiin sagantaa siyaasaa irraa kan nu dandamachiisu waraana bilisummaa Oromooti. Kaaniin nuti empaayera kana diiguu barbaanna jechuudha. Diigaa sibiilaa dirqama jechuudha. Bilisummaan filannoo miti. Wanni filannoo jedhan waayyoo danda'an godhanii yoo dadhaban dhiisan. Waayyoo fedhan godhanii yoo feene dhiisan jechuudha. Bilisummaan immoo waan akkasii miti jechuudha. Dirqama wareegama lubbuu qaalii jijjiirran kan itti baasanii jechuudha. Dirqama bilisummaan. Empaayera kana diiguun dirqama jechuudha. Empaayera immoo kan diigaa nu qofaa miti warri mirga murteeffanaatti amanan hedduun gurmuu qabsoo kanaa ta'anii yoo lolaa jiru isaan ilaalanii kanaaf nootni waraana bilisummaa Oromoo Itoophiyaa dimokiraatottuu ijaaruu fi qabsaa'u Itoophiyaa diiguu barbaada. Itoophiyaan maali akkuma duraan jedhan eelee buddeena kan uummata Oromoo irratti akaawaa turanii fi hanga har'aallee kan uummata Oromoo irratti akaawaa jiran. Yoo Itoophiyaan hin diigamin Riippaabilik Oromiyaan ijaaramuu hin dandeettu. Oromiyaan wala boomte ijaaramuu hin dandeettu. Uummanni Oromoo bilisoomuu hin danda'u. Kanaaf Itoophiyaan diigamuu qabdi. Itoophiyaan nama ijaaree jiru
saba sallamii impaayera kana keessa jirtu 84 jedhamu kana keessa tokko qubaatti ijaarratee jechuudha impaayera kana. Eenyuun Amaara. Nama biraa yuudhiis Tigreenuu hin ijaarre bari impaayera ka eenyu ka Amaaraa qofa jechuudha. Kana waan ta'eef amma saba sallamii impaayera kana jirti impaayera kun walitti qabe 84 keessa irra hedduun qawweetti dhagaa jiranii waya lubbuu hunda qabanii hudhanii qabanii jiranii jechuudha. Isaan kunneen yaadaan qawweetti dhukaasaa jiru jechuudha yaadaan qawweetti dhukaasaa jiruuti. Maaliif saba sallammiin harki 80 sabuma sallammiin impaayera kana diigisaa deemanii jechuudha diigaa jiranii jechuudha. Isa kana keessa woboon fakkiidha tokkoffaadha impaayera kana diigamu malee uummanni Oromoo nagaa waaraa hin argatu bilisummaa hin argatu bilisummaa argatee nagaa waaraa hin argatu impaayera kun diigamuu qaba diigamee jiras. Luka takkatti hin dhaabataa jechuudha. Dhiinne luka takkatti san jalaa gatuu qofa nu gaafata malee wanni amma sichi nu dadhabsiisu biraallee hin jirtu. Kanaaf warri Itoophiyaa Dimokiraatittuu jaarra jedhanii maqaa Itoophiyaatiitiin deeman kun seenaa dabreerraa baratuu qaban. Wanta ta'aa jirurraa baratuu qaban, qaroomuu qaban, beekuu qabanii jechuudha. Dhaabbileen Oromoo kan maqaa Itoophiyaatiitiin deeman kunneen ofirraa dhiisuu qabanii nun fayyaduu uummata Oromoo irratti akaawanii imimmaan uummata Oromoo irraan qoorree jiruu jireenya keenya wanni balleessa Itoophiyaa kanaafuu maqaa Itoophiyaatiin warri daldalan asoorraa deebi'anii jedheen dhaamataa jechuun gama kiyya. Ayyee dhugaadhumatti taana ajajaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Konyaa Gujii Baadhaa Jaalwaaqomsa dhugaadhumatti qabxii kaafne hundumaa irrattuu yaada ijaaraaf gadi fagoo akkasumas dhaamsa akkaan yerootti Oromoof Oromiyaa barbaachisaa karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kan qoddan guddoon isin galatoonfadha fuulduras akkanuma isinitti deebi'ee isin odeeffadha kanarraa furaa bulaaddo godhaa deebanaa milkaa. Ayya isinis milkaa ulfaadhaa hojjenaa kan jedha kana nuti kan furaa bulaa deebana. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaalatamu. Mariin nuti itti aanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo godina Gujii Ba'aa Jaalwaaqomsaa guutuu waliin tolfanne kanuma gammaatti san dhageessifne kana fakkaata. Itti aanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo godina Gujii Ba'aa Jaalwaaqomsaa guutuus yeroo isaanii qaalii nuuf kennuudhaan marii kan waan waliin tolchaneef maqaa dhaggeeffattoota keenyaan irra deebinee galatoonfataa.